Drama nutis bar drama ada wanna sun soba sura kana akkamitti ragaa akkamii irraa qabdannaani dhattee waan bariin irra nutti agarsiiste suuraa kana immoo AI keessa kookaan galchee ilaalee viidiyoo naa bilbilee iskiriinii bilbila WhatsApp isa galabbatee AI keessa galchee kijiba X irra kaa'ee. Tokkoffa wanti kun nama lamatu diraamaa kana hojjete laata jedhila dhaggeeffadha hojjete jechaan jiru laata hojjete laata jedhetan shakka. Qoy mee harkasaa mee intina karaa maal maqaansaa wambarii sana wambariin kun amma korkosheedha yoo rataanu yoo fiiddee dhuftee irra teessillee kosh jettee kan cuftee cabdee kuftudha. Mee bakka kanatti mee callumadhaatii carqii yookaan immoo waan inni ittiin hidhamee jiru sana suuta jedhaa ilaala. Taakka jedhe. Mee waan barbaree irratti naqamee jiru uffata isaa irratti ilaala. Waan namni harkaan barbaree baxabbaxee harka isaa akka chaappaa irratti dha'een fakkaatu. So amma dhuguma ilmoon dhiiraa hidhaa akkanii keessatti kun miilli isaa firii. Nama tokko gaafa hidhan dhiira keessumaa dhiira hiinaan dargaggeessa tokko hiinaan. Ayyee Maarkos waan mucayyoon nutti agarsiiste soba laa suuraan kun kookaanii AI keessa galchee ilaalee suuraa sobaa akka ta'e mucayyoon garuu waan barii kanaanii AI namatti ergiteetu goote sitti agarsiisa obsi waan barii kan nutti agarsiisee jirti lafa kanallee nutti agarsiisee jirti. Bakka qoygaa nan fita agati dhiyeessuutti nan fita so qoygaa nan fita yaa dhaggeeffadha. Rifeensa isaa suuraan kun viidiyoonni kaleessa ba'eerraa waraabamee kan nutti ergame keessaa tokko argitu miti rifeensa isaa gurbaan achirratti argaa jirtan suni rifeensi isaallee guutuudha. Fuulduree amma fuulduree kanatti illee dhufa sinii galee gurbaan achirra yeroo sun wal bira nu kaa'ama machaatee hojjetu. Jeerra kun guddattee rifeensi isaa guddatee noormaalii kan muratedha inni suuraa sanarra jiru jechaadha. Suuraa sanarra kan jiru noormaalii nama muratee jirudha. Sinii fiduu nama taasisa. Mee suuraa ammaas deebisira deebini ilaalla. Ammaas deebisi. Okay, amma asitti akka ilaalamutti akka ilaalamaa jirutti miilli isaa firiidha. Namni hidhame tokko namni torchi ta'aa jiru tokko keessumaa barbareen sitti himee dandeessee hin teessu. Utaalteellee yookiin hin kufta yookiin achi keessaa caccabsiteellee baata malee I don't know gaan beeku yookiin shiriin ragaa viidiyoo sitti agarsiisa Maarqosi ilaali. Qoy suuraa kanan kaasa qoy. Qoy namba namacha. Kunoo na Afrikaan qaba. Ilaal waan ragaa nutti agarsiisi jennaanitu waan barii sana fa'aa yookaan lafa sana fa'aa nutti agarsiisi jennaan mana kana keessatti kunoo waan bariin kanaa lafichis kanaa itti nutti agarsiiste bakka ani itti barbaree ulachiise immoo kunoo isinii fiduu jennaan masiin dhiisi jetteeni. Video itti dhaqeen barbaadee si fidee dhufa. Okay? Kunoo dhaale. Mucayyoo. Yaa gurbaan illee hin kaanne baay'ee manni kun jira jedhe argeeyyuu. Qoy. Obsi. Ilaal argitee barbaree dhuma sana baasee waan bariin irra taa'u sanaa baastee nutti agarsiiste. Maa godhaa biddaatis barbaadee fidee dhufamee dhaqee qadaada baraddisti barbaadee fidee dhufu? Bakka hanga. Video itti dhaqeen barbaadee si fidee dhufa. Okay? Okay, amma qoy kaa macaa. Baay'ee miti kanan jiraataa jiru dhugaa kan godhe. Amma maaliif akka naasaa jiru haasaan koo sinii galeera? Tokkoffa wanti kun nama lamatu diraamaa kana hojjete laata jedhila dhaggeeffadha hojjete jechaan jiru laata hojjete laata jedhetan shakka. Maaliifi akkaataan hidhaa suni namni gaggabee yookaan cinqii keessa jiru tokko akkanatti firii ta'een taa'u miilla isaa zaragga'ee akka itti fataa jedhu ofirraan taa'u. Namni barbareen jetti namni. Tarii wanni kun nama lamatu diraamaa kana hojjete laata waaqayyootu beekan hin beeku. Utuu akkas ta'e utuu amma fakkeenyaa dhiirri eessayyuu yoo ta'e namni tokko eessallee yoo ta'e akkanatti firiidemiidhaan miila isaa kana soomaan jedhitu waan akka hin ta'in akkamumatti feestaalii laastii karra moo taa'uu danda'e. Moo mucaan adoodee jira moo bakka kanatti namni kun. So wanni kun tarii namatu waa fakkeessee diraamaa yoo hojjechuuf akkas godhe laata ka jedhu gaaffii keessa na galcha. Diraamaadha nutis bar diraamaadha wanni sun sobaa suuraa kanaa akkamitti ragaa akkamii irraa qabdannaani dhattee waan bariin irra taa'u nutti agarsiiste suuraa kana immoo AI keessa kookaan galchee ilaalee viidiyoo naa bilbilee iskiriinii bilbila WhatsApp isa galabbatee AI keessa galchee
kijiba X irra kaa'ee sanii fi akka mucayyoon kijibaa jirtu adda baafanne. Isa jedhu bar kanaaf mana tokkummaa hin naxxuu duunee banna malee naxxuu tokkummaa yoomsi barbaade jedhaa irra bar. Kanaaf galatooma ani kanan jechuu barbaade yoo hundi keessan hubannaan ilaaltan callumadhaatii suuraa kana gaafadhaatii irraa reedi godha. Namni kun namni torchi ta'e namni humnaan nama kan amma akkumatti baatee deemuu hin danda'u mucaan kun amma suuraa achirraa ka'ee silaa gubamee silaa cinqii keessa jira fiiguu hin danda'u takko jedhe. Amma dhuguma barcumni sun lafatti maaltu intinaa godhe utuu barcuma sibiila wayii yookaan utubaa wayii waan hin sochoone wayii ta'e rakkina hin qabu. Barcuma laastikii irra kan teessu akkanatti yookaan dabaddabanii tumanii mucaan humni keessaa ibnaan ta'a yoo ta'e kan biraadha. Harki sunoo maal ta'e harki maal taanaan qulqulluudha oo maal taanaan harka reeba immoo maaliin wanta san harkatti hidhan. Carqiin harkatti hidhamee jiru sun maali? So wanni kun it looks like drama to me. I swear to God. As long as amma waan kana bira geessanii ijoolleen kun wal fedhanii waan kana nu qulqulleessanitti ajandaa akkasii hojjettanii uummata keenya doorsiftanii shamarran keenya keessas amala hin taane bulchitanii dhiira keessas ilaalcha hin taane bulchitanii uummata keenya gaa'ila gargar diiguudhaaf kana uumtan yoo ta'e this is really bad. Hawaasa keenya illee kanarraa waan bara tokko hin qabu. Dhugaan isin jedhan lamaan keessan hin quufina mana abbaa tokkootti kottaati dhugaa kana nu baasa yoo kana achi immoo lamaan keessan qilee seenaa. Akkas galatoomi suuraan kuni viidiyoon amma isinirraa baase isheen viidiyoon kuni suuraan asirra jiru kuni dhugaadha jettee suuraa kana eessa akkam fidee rabbi haa beeku garuu mucayyoon suuraa wayii ka irraa marmirra hin jirre wanni sunis laal Maarqos wanni hubachuu qabdu waliin fakkaatu maaliif jennaani mormaa olii inni mucayyoon nuti irratti mormaa turre suuraa kana arraan argadde baay'isawee inni isheen eeyyeen dhugaadha suuraa kana anumatu hidhee jedhaa turte suni osoo mucaan kun akkana gadi jedhee jira ta'eeti isa sanarraa immoo mormaa gadtu mul'ata kunoo haga lapheetti gadi jedhee jira beetta yeroo ilaaltu qoy suuraa sana siifan jijjiira isa dhatteetu waan barii kan nutti agarsiiste waan barii kanaan AI keessa galchite hojjisiiste waan jedhu nuti hubannoo guddaa irraa hubannee illee jirraanii fi kookaaf deevidii walumaan ilaallee irraa hubannee jirraa kijiba ishee gurbaan kun ilaalammaa asitti ilaal qaxxalee jira laasatti argite? Okay. Ragaan sii fidaa qoy. Isanii wanti AI gaafate. Asitti qaxxalee jira. Approvaaliin sii fida machaa qoy. Fidi ragaa guutuun barbaanna fidi asitti qaxxalee jira. AI ta'uu isaatti. Qaxxalee moro qooma isaa kana fidi kaati. Asitti qaxxalee qooma isaa kana guutee dhaabatee jira. Sii galee? Okay. Asittoo akkamitti suuraan kun ka'uu danda'ame? Maal mucayyoon kijiba mana ga'u kana AI keessa nuti galchine ilaallee fake jedhe X irra nuu kaa'e waan ta'eef mucaan kun TikTok gubbaa yoo dhufe ofan ajjeesa ofan fannisa mucayyoon jettee jirte eega ta'e gurbaan garuu dhufee kun hoydee galgala kaasee dhufe. Fidi kooka fidin fidda. Guddaatiin nagaa. Guddaatiin. Suuraanii jechaadha. Akkuma isinitti himee suuraa kanadha kanan cheek godhe. Gaaffiin gaafadhe kun AI'dhaan edit godhameera moo hin godhamne jennaan. Deebinnaa deebisee. Dubbisi barreeffamuu ati dubbistu malee nu biraa hin mul'atu ati dubbisi hin mul'atu. Okay, akkas jedhala. Part of this image is edited by using Google AI jedha. Google AI'dhaan edit godhame. AI keessaayyuu Google AI kan jedhamuuni edit godhamee jira. Xiqqoo ishee brightness isaati fakkaata gadi hin buuseedha. Amma dubbisama? No, mucayyoon diraama dalagaa jirti. Sanii fi akkanumatti nu badhaati. Sorry, barbaree kijiba kan kee isa dhaqiiti. Abbaa barbaadde goyyoomsi. Jalqaba mana masii malee jettee didaa turte. Kaleessumayyuu mana masii. Tidhatte masii tokkummaa na dhorgee jira mana keelleen fedhu mana tokkummaa malee jette. Jalqaba garuu mana kana seentee mana masiitti malee hin dubbaddu jette. Masiiyyuun kaadde. Okay, maal osoo mana tokkummaatti ta'e iyyuu har'a immoo mana tokkummaa mayyuu ijoolleen dhaqaa hin dhannaa gaafa jennee waliin mari'annu maal jetti? Ayi mana tokkummaas miti seeraan gaafachiisa. Okay, laal kan jechuun ishee Maarqos kan jechuun ishee maaliif beekta haqan qabdu? Kunoo mucaa eenyuutu jira as keessa kookaan hin jira deebidiin jira
hundeen hin jira, naggasaan hin jira. Mucayyoo ajandaa kana yeroo jalqabaaf mana kana keessatti dhuftee dubbatteetu itti bilbilii jenneen kennaa shawaa yookaan immoo kennaa koo kan jettu. Akkaawuntii lama qabdi natti fakkaata wayii maqaatti jijjiirrattee dhufte natti fakkaata. Ishee dhumatu gaafa yeroo jalqabaaf ajandaa kana kan fide isheedha. Nuyi ajandaa biraarra jiru waan kana fiddeennan ayi ukkaamsi jennaan dhaqxee achi masiin mana banatteetu mucayyoo ishee itti gootee fiddee masiin jalqabde. Waa'ee barbareen hin eegale ka. Akkanatti wanni kun dhufee garuu kan eegale as keessatti eega ta'ee mucayyoon asuma keessatti hin eegale asuma keessatti xumuraa jetteetu dhaqxee barbaree mucayyoo barbaree kanatti bilbiltee dhaqeen isinii fidaa jettee ammuma bar Maarqos. Meebii jiraachuu dandeessa. Ayi mana tokkummaas miti seeraan eegalee jira seeraaniitti mana tokkummaas miti jette mucayyoon. Inna jalqaba mana masii malee hin dubbadhu jette. Eegaltee mana tokkummaa malee mana tokkummaarraa immoo ayi seeraan qabadheen jira mana tokkummaas hin naqu mana masiis hin naqu mana maccaas hin naqu jette. Ishi rakkoonis jira. Ilaali dhimma seeraa kanas nutu kaleessa kaase. Kaleessa waan kana dubbannee turre. Ilaali. Isheen illee yoo dhugaa qabaatte jalqabuma isaa yoo wanti kun dhugaadha ta'e waan akkasiin godhettee dhugaa balleessu yoo dhugaanis gootee jiraattes mucaa kana hiitee yoo jiraattes hidhuu yoo baattes waanuma kana dhiyeessuun tokkoffaa seeraan hin gaafachiisa. Dhugaan moo ni qabdi. Amma seeraan utuu deemame iyyuu silaa mucaatu seeraan deemee utuu reebames utuu reebameera ta'etu jiru. Utuu achitti madaam ijji walii galanii yoo dhuguma akkuma isheen jettee mucaa kana hidhaniiru yoo ta'e mucaan karaa sanallee seeraan gaafatatu ni danda'a. Taa akka jedhu. Lakki immoo hiniin beekaa fiddee miidiyaa irratti ittiin feemessa ta'uuf yoo ta'e immoo sanaa illee seeraan mucaan gaafatatu danda'a. Isheen immoo yoo waan kana silaa osoo waan kana godhin silaa maal godhuu qabdi turte maallaqa mucaa kanatti baaste sanaaf karaa seeraatiin yookaan karaa jaarsummaatiin dafqa ishee sana guutummaan guutuutti deeffachuu ni dandeessi ture. Amma yoo seeraan deemanis seerri maal ilaalaa? Qarshii isa jalqabaa sana. Amma ini untuk apa sih nak kenapa? Dua nama ni jam saya dah meniup. Pada ni dia ni muka dia. Dua nama aku mandi cuma tu dah betul boleh. Ini kan sangat ni orang dia tu dah betul hau dia kan ni dia orang tu boleh lah. Yo nama maga nama ni jam saya dah nama. Wan lagi ni betul ada nama ni kan yang bukan ada. Gua ada lagi ya. Yoo majaajii ta'uu baattes seeraan ni gaafatamte maaliif nama biraa bakka buutee gocha akkasii Duri sini. madaabii jedhameetti gaafachiisa waan ta'eef. So waan kana bifa seeraati bifa jaarsummaatti yoo ilaalamu lamaan isaanii gara seeraatti yoo ta'an tokko numa hidhama yoo abbaan seeraa qabate jechuu barbaadeeti. Garuu kanarra immoo garuu kanarra maal fide? Baasa been akkasa. Fammasteetti mana ishee banattee kun agartuu uummata walitti qabdee achi. Fammasteetti durayyuu fammasuudhaan malee. Amma wanni isheen mana tokkummaa filattee Dura- hin galle. Durayyuu fammasuudhaan malee ajandaa kana beekaa uummatatti laatte malee dubbiin kun dhugaa miti. Laalaa sumatti. Maali fooloo kaleessa 2016 galcha miti amma. So wantichi ani waan miidiyaa kanaa nama dhiifama naa godhaa malee namni miidiyaa kanatti feemasa waan inni hin goone hin jiru dhugaa rabbi. An kanaafan erguma ijoolleen nama arrabsanii miidiyaa kana irratti kaan fooloon isaa 600,700 galee an takkaama Oromoo amanaan jiru dhiifama naa godha. Anumti Oromoo ta'e Oromoo amanaan jiru. Erga gaafa eenyu quuftuu jedhi dhimma Maariyaamiif Mubaarak jedhi kana hunda ilaaleenan Oromoo irraa garaa kutadheen.
Waan miidiyaa kanarratti dhufu dhibba keessaa persentii 5 duwwaa namana. Abbaan barbaadan no komadda. Hin amanuun eenyuun jechuudha. Inni tokkummaani osoo guyyaa takka gurbaa kana inni yaafatin mucaa kana as jalatti argee kaleessa edee galgala dhufe bar. Baay'isuu edee galgala akkaawuntii kennineefi dhufe. Torbee tokko dadhabanii ana daqiiqaa takka ta'e irraa fixanni inni jedhu torbee tokko kan nuti dadhabne barbareedha. Hin sobdaa ilma dhiiraa akkana gootee jennee kan waliin karaa turre hin talooluma. Mucaan kun dhufuunsaa edee galgala. Saniifi ijoolleen sun viiyuu barbaadu foloo guddaa hin qaban yaani foloo kunoo sittaayimu hundeen sittaayimu maal hunda dubbadhu waan nanni anaa edee galgala yeroo man cufee mana Aleeks dhadhan sanaa Maarkos tokkoon isaanitti himu. Ilaali Maarkos anaa mana cufuu fi tokkummaan isatti bilbiluun tokko ta'e. As jala taa'ee osoo nuti tokkummaa tokkummaa asirratti muuti qabanna haa dubbatu Maarkos illee tokkummaan haa dhufu jedhaa ture tokkummaa osoo barbaannuutu nuyi mana cufuu fi inni itti bilbiluun tokko ta'e kunoo hundi na dubbatu qooyi kooka namni biraan dubbatana hunda dubbadhu. Jalaan galchee na jeeqaa ture. Irra deddeebisee na jeeqaa ture. Laalee inni isaa kaasaan turre. Irra deddeebi'ee bilbila. Eegaan gadi bu'een boodaan irraa kaase deebi'ee. Nan barreesseefi maal barbaadde eenyuti jennaani tokkummaan jedhama naan jedhe eessa jennaan eessa TikTok irraan beektu isa TikTok irraan hin beeku eenyuti akka taate eenyu siif laatiree ishii lakkoofsa bilbila kanaan naan miicayyitti ati itti wallabdee jirtu naan jedhe. Akkamitti sitti laachuu dandeecharee dhimma maaliitiif sitti laattee jennaani dhimma keetii fi dhimma ishii sin gidduu jiru furuufanii si barbaade naan jedhe. Hai ishuma si kennite san irraa xumurii dhaqiiti malee ani wanta ani si faana haasa'u wanta ani yooliin keessa galiin qabu waan ta'eef innis jennaani nan dhiise barreeffama odumaan dhaabe ufumaa kooti barreessuuf hin dhiise nan deebi. Achi maal deebisee dawwale kaasuun dide deebisee dawwallaanan irraa kaase. Eeshi hundee naan jedhe abeetii maqaa sanii na waamiin jedheen. Irra deebi'ee hundee naan jedhe ammas maqaa sanaa baaste sanii na waamii maqaan koo hundee mitiin jedhaan. Eeshi akka jedhaniiti walitti nu naquufi miti naan jedhe. Haadhati maqaa ati baaste akkamitti wallaalta maal namni akkamitti maqaa ofii keetii baastee namni ittiin akka aniifatu lollu barbaadan jedheen. Achumaani dhufeetuma natti dhufee haaluma nagaa natti dhufee raawwatee ani nama fooloorsii 600 ol qabuudha nama viiyuu amma kanaa qabuudha nama 30 20 na jala taa'ee na dhaggeeffatuudha waan ta'eef warra ganaa ittiin fooloorsii barbaaduudhaaf ittiin ashandaasii godhatuuf wajjin teessee naasaa inni naan jedhe beektaa yeen jedheen ani ati si jala 30 60 taa'ee anaaf namni 10 immoo yoo gaadha. Ani dirqama naan jedheen immoo deebi'ee fooloorsii soo ta'e sa'aatii tokkotti 10,000 si gashuu danda'anii naan jedhe. Biroo hin jedheen biroo ani fooloorsii barbaadaa miti dhugaan barbaada malee fooloorsii miti kanan barbaadu fooloorsii kee ol allayyaa seenuu dandeessu wajjinii. Dhimmi ani barbaadu fi dhimmi ati natti as deemtuni tokko miti wal ilaallachaa hin jiru jedhaan. Oduma haasofnu bakka ana haasaan dhorkuu barbaade beektaa bakka caaleetuma beekaa ta'e achumarraa nani orma inni haasa'uun irratti cufadhee biraa bu'e. Nanni isee cufadheetumaan itti haasa'uun isee kanumaan ol gaggeessine deebiseetis naan bilbilee achumaan guddinyaa koo isuma durbii koo kana galaana kanatti bilbilee. So inni maqaa naa moggaaste jedhu ani kaleessa asirran ture. Waan haasaa turre waliin beennaa achitti maal jedhaa ture tokkummaa ani hin beeku dhugaa rabbi maqaa wayii maaloo barbaree hafte maqaa akkasii tola waaqaamoo tola waaqayyoo namatu na arrabse jedhanii yoomina arrabsanii maal edaasa silkii keessa haasaa ni naa galuu dideetan ani kaleessa namni tokko achitti maqaa tokkummaa illee dhoofne maqaa barbaree dhoofne hundee kana gaafadheera gaafii dhiyeesseera hin jedhan. Edaan isa silkii haasaa. Wallaahi gurra koo dhaga'e Maarkos gurra kootiin hin dhaga'e jalan ture. Gurra kootiin hin dhaga'e aan kakadhee
jetteetta maqaa itti moggaafteetta mucaa kanatti maqaa sana annan kakadhaa fi inni kakata taanaan hunde maqaa sitti hin moggaafne yooni siin ta'e wallaahi Waaqayyo oolchaadha. Galatoomuu. Waaqayyo oolchaadha. Bakka kuno. Akka jedhu Thank you Marcos. Waaqayyo oolchaadha. Yoo barreessee Kooka mana machaatti mucayyoo intaloo barbaree sana arrabsamaa turte kan jedhame mucayyoo namni arrabsellee hin jiru. Torbe tokko guutuu goolu manaa isaa turre. Gurbaan hundee jedhamu kun hin dhufu mana kana yoo inni tiktookii dhumarra bahee ittan gaafatamaa oon ajjeesa yoo inni tiktookii dhufine waliin haasa'ee jedhaa turte. Edee galgala qofa mana kiyya hin seenne maal jennaan. Nuubaasi mana keettaa haasa'ame yaaki. Hundeen as keessa jira. Hundeen as keessa kaleessa waan jiruufitu hin dhufne malee torbee tokko guutuu dhufaa turte. Tokkummaan maal jedha torbee tokko guutuu dadhabanidha. Hundeen dhufuunsaa kunoo Maarqos osoo Maarqosiif Aleeksii hin dhufin hundee inaasofsiisnuu jennee eegaa turre. Haannichoon ragaadha Maarqos yoo nu amanuu dadhabde. Akkas ture. Eegasii atillee walakkaa dhuftee jirta. Aleeksii immoo nu yeroo fuudhee dhufee. Akkas ture durattillee Aleeksis achuma keessa ture. Durallee osoo Maarqos hin dhufin durallee asuma jala taa'ee dhaggeeffatee deeme. Dhugaan isinitti himaa dhaggeeffadha. Miidiyaa kanarraa eenyuyyuu ta'e jechuudha. Ajandaa akkasii warri feemistotaa walii namaa kennuun barbaadan. Wanti akkasii galuu qaba. Amma ajandaa akkanaa kana kaatiin feemasa waan akkasiin waan ta'e waan isin hin galle waan dhugaa maaloo qabeettoota kun hin jiru bara. Wanni warri feemistotaa barbaadan mana eegaluutu fi agamii argate mana eegaluutu fi agamii argate ta'e jirudha. Ajandaan akkanaa kun immoo hin argamu. De nama kuma digdama ture beekalees. I was like uummanni kun maaluma ilaalaa hin jedhamu. Asimmoo gaafa nu fe'an hin jiru. Asiyyuu gaafa nu fe'an ilaalu takka mana macaa sana isin qoosaama qoostuu teessanii maxxabattu nama 20 si ilaalu. Asimmoo nama 700 jira. Haaraa baalaa'u. Ani bakka dubbiin cimteetti jedheen dhiisee jechuudha bakka. Ani dhugaa dubbachuuf ijoolleen kun walitti raaramanii nan jaalladha waaqayyo walitti isaan deebisu. Amma mucattii feemesoo godhaniiru mucattii min soraadhaan dhugaa rabbii mucattii amma bakka feemes taateetti. Innaa utuu araaramtee feemes taatee bayeessa ture garuu immoo gaarii. Viidiyoo meeqa irratti waraabee beektaa Maarqos guyyaa har'aa qofa viidiyoo 6 irratti waraabee osoo dhuguma haqa mucaa kanaa baasuu barbaade viidiyoon tokko qofti baqiidha. Amma ta'ee viidiyoo irratti waraabu tokkoon viidiyoo isaatti agarsiisa. Har'a qofa kan inni waraabe sakaleessaa miti. Har'a qofa viidiyoo 6 irratti waraabe tokkoon. Ani garuu jechuudha. Dhiifama naa godhaati. Ani garuu utuu ana ta'e eenyu nabbaa eenyu obboleessa koo miidiyaa irratti fidee nama 10,000 lubbuu koo balleessu naa yookaan bakka obboleessi koo jiru sana dhaqee lubbuu keessaa baas yookaan nama obboleessa koo irraa taa'ee ajandaa akkasii haasa'u dhaqee dhukkee irraa kaasee seeraan qabatama. Maaliif jedhu kun seenaa namaa keessatti waan ajaa'aaf waan fokkisaa. Zarii keessan keessa waan akkasiin dhufe. Ati waa'ee keef dhimma gaa'ilaa keef dhimma maatii kee obboleessa kee tokkorraa ajandaa ta'e namni 10,000, 15,000, 20,000 yookaan si ilaalu ta'e seenaa keef illee gaarii miti. Bareeda miti. Waan kana dafaati ofirraa buusaa. Dhugaa waaqayyoo sitti mananii soortuu fi ammaa maqaan isheen soortuun jedha. Baraadhi barbaree fi hundeen dubbii kana dafaa dhaaba. Seenaa keessaniif gaarii miti. Maqaan ishee kumeedhaati waama. Maqaan ishee kumeedhaa kan isa kanaaf hundeedha. Kumeen ne waamna yaake. Akkasii bakka akkanattiin arrabsaa mucaan kun akkamittiin naqame. Irraa bahi mee waan si gaabba. Barbare. Obboleettii koomiitu irraa bahi. Meeshaa irraa muruu yaanne yeroo qaba. Argite meeshaa dogoggora guddaa dhiisi abboolii. Na dhaggeeffatu Maarqos. Akkas jedhaa immoo gurbaa kana barbaachuun maal barbaachise kanaan dura gurbaa kana maal yaafatee hin barbaadiini waan kana quba qaba. Meeshaa nu kaleessa illee dubbanneerra amma Ustaaz Ahimad fa'aa taane Ustaaz Ahimad gurbaa tokko jira oolmaan Aleeks illee achi ture Aleeks tuyyuu mana bane. Maal jenne beektaa achitti maal jechaa turre tokkoffaa waa'ee shamarran keenya sirra teessanii amma Ustaaz Ahimad sanatu akkas jedhe. Bara maalii keessa jirra. Bara natti lammi raakuttee jedhu si gaafa deemu raakuttuu didde maal waan akkasii dhageenya kun gaarii miti hawaasa keenyaaf gaarii miti. Innaa even tokkummaan illee waan kana hambisuuf gaafa hojjetu xiqqoo ilaallachuu qabaan jedhe illachi irratti. Maaliif wanni dubbatan kun irraa muruu didde jechuun kun maal jechuudha? Eenyuuf dubbataa jira?
So dubbii fixuuf gaafa dhuftu yoo dhugaa barbaachaftee dhiisi waan utuu ishee illee haasofte dhiisi maal waan akkasii naasa'ini bakka inni hin jirretti isa finnaa yookaan uummati waan nuun jedha dhiisi. Amala gurbaa dhiifama gaafatu Maarqos nuti jibban qabnu yoo gurbaanii ajandaa santaa rakkoon qabu inni jedhe walla dhiifama gaafatu saayidii maqabachuu masaatii fi jechoota garaagaraa fayyadamaa turee fi mucaanis hamileen isaa miidhama. Maqaa kanas akka moggaasee fi ture abbummaatti fudhate ani gurra koonna dhagee waan ta'eef nan kakadhaa fi innis immoo inaasofne yoo jedhe wallaahi aniif inni walii kakanne hin amana yoo ta'e wallaahi kana lamman goonaa wallaahi mucaa fuudheef hin deemu. Hundee naa wajjin hin deemtu ati dhiifama inni si gaafannaa balleessaa isaa galee fi waan si salphise sanaaf viidiyoo irratti hojjeteera taanaan ati mana sanan seentu yoo dhiifama si gaafatee jechuun saayidii qabatee waan haasaa tureef jechoota gar lammaniin osoo hin dhaggeeffatin dhiifama osoo si hin gaafatin jechoota murtee keessa galee haasoo isaatiif dhiifama si gaafannaan ati wanta ati mana isaan nanneef jira. Hin jiru wanta akkasii yoo inni wanta hojjete wanta balleesse kana yoo waan sirreessu ta'e yaa hin danda'amu. Jilgeenfatee inni ajandaa barbaada ajandaa ho'aa kana dabarsuu hin fedhu jilgeenfatee harka isaa samiitti ol kaasee dhiifama gaafannaani haadha gama kiyya. Maqaa sitti moggaase kanaafis dhiifama gaafata kanuma bakka viidiyoo tokkotti. Halaala jilgeenfatee harka isaa ol kaasee waan jedhe kana dhiifama gaafata taanaani haadha jilgeenfatee dhiifama gaafata ta'ee garuu hunda dhiifama sagalee isaa sana yoo inni jedhee fudhataman qabu akkasidha. Yoo xiqqaatu akkaawunti biraan mana dhaquu didee jennaani akkaawunti biraan as jira an argaan jira mana isaa garuu jalan ture cufatee jira. Wanni kuni waa'ee hundee kun isaa waaxxa'uu dideennaan waa'ee amantii peenxee waa'ee amantii musliimaa eegalee innis waaxxa'uu dideennaan cufatee keessaa ba'ee akkaawuntii tokkummaa lammaffaa jedhuun immoo as jala jira. Waan nuti har'a haasaa jirru kana bor dhaqee intaloo barbaade sana fidee gaafata of sirreessinee haasofnu yeroo haasofnu. No, bakka kana caala waan biraa keessa sin galu mucaa sichi hojii hin eegsisnu arrallee gatii si eegsisniif dhiifama. Yoo viidiyoo hojjetu immoo viidiyoota garaagaraa fakkeenyaaf arrallee kan inni irratti hojjete jira. Dhaggeeffadhaa meestii naa wajjin. Serious namoonni mana tokkummaa dhaqettanii koomentii nutti dardaraa turtan sila. Dhaggeeffadhaa. Meestii yaada kana gaafa dhaggeeffattanii bilisa taatii mucaan kuni miidhaman qabaa jedhee haasaara. Namni dhugaa baasuudhaaf deemu tokko waan akkasii fayyadamuun irra jiraata. Saayidii akkanatti qabatee gar tokkoon haasaamaa jiramoo dhugaa jara lamman gidduu jiru baasamoo wanti kun dhugaa baasuudhaaf deemamoo wanti kuni moo ajandaa duwwaadha wanta jedhu meestii isinis dhaggeeffadhaatii waan irraa hubadhaa. Yoo hubachuu dadhabee situ hubachuu dadhabee naan jedhaati. Ilaalaa kana sirna affeera. Shuf. Qaala'insi barbaree Dubaay mudate. Kaleessaas barbareen Dubaay keessatti gatiin isaa haga yaadame ol dabaluun yaadoomeraa jedhan. Dubartoonni hedduun suuqota garaa garaatti bobba'uun barbaree bittaa irratti argamaa jiru jedhan. Dhiironni hedduun miira sodaan guutamuun shamarroonni barbaree bittaa irratti yeroo bobba'an kanarratti manatti galuu baqataa jirraa jedhan. Tarkaanfii barbaree zayitii nurratti fudhatamaa jiru ni balaaleffanna kanneen jedhan dhiironni. Kaleessaas immoo mana keessaa barbaree jiru yeroo nuti gad naqaa jirrutti haati warraa keenya suuqirraa barbaree kaduraarraa bituu heddummeessaa jirti jedhan. Sodaan barbaree hamaan Dubaay keessatti mudate kun yoom furmaata argata kan jedhus yaaddoomeraa jedhan. Barbareen zayitii Aishaboon yeroo gatii dhiirotaa kaffalu jechuun shamarroonni hedduun dhaaddataa jiru. Gatiin barbaree garuu Dubaay keessatti kaleessaa kaasee dachaa sadii oliin dabaleeraa jedhan. Suuqonni garaagaraa barbaree dhiyeessuuf yaalaa jiru. Garuu namoonni bittaa barbaree irratti bobba'an waan heddummaataniif ammaaf walankaakaa jiraa jedhan. Dhiironni hedduun mana keenya baqataa jirra. Manattis galuu dhiisaa jirraa jedhan. Tarkaanfii kanneen tokko abbaa warraa
qorraa ishee irratti barbareetti naquun fudhatteen booda sodaa guddaa dhiirota keessatti uumeera. Zayitiif barbaree qoricha dhiirotaa jechuunis qarreewwan hedduun mammaakaa jiru. Haala sodaa dhiirota mudate kanaaf furmaanni maalii kan jedhu miidiyaan keenyas kan hordofuta. Oduu simbirtuu qaaleen. Okay. Kuni qaala'insa gabaa kamiin qorannoo godhateeti kan inni qorannoo gadi nuuf ilaalu. Serious. Qorannoo kamirratti gaggeessee gabaa Dubaay kamirratti qorannoo kamiin gaggeessee iyyuu barbarreen qaala'e miistee guys. Baay'ee nama walaba gaafa taatu walabuma taatee dubbachuu sirraa bareeda malee walaba fakkaachuun hin barbaachisu ni gale. Walaba of hin fakkeessina. Deebisee immoo wallaahi billaahi mubaarak musammaa osoo ta'eetii waan kana akka tokkummaa akka hin goone dhibbatti nan amana. Maaliif mubaarak musammaa naman duriin jaallanne tokkummaa naman dur jaalladhu garuu amma iddoo jijjiireera. Sinii gale. Wallaahi osoo mubaarak ta'eetii jechi waan kanan godhaa macca. Inuma dhufa wallaahi maneenyu yuun tuffatu baay'ee. Mubaarak musammaa inuma dhufatu mubaarak musammaati. Kanaaf jecha Rabbo maayiraati of tuulummaa keessaa baasa. Miimaan ilaa yata'allamaanidha. Arabiffaan dhaggeeffadha. Arabiffa beektu waan ta'eef tokkummaa dhaggeeffataadha. Rabbi maal jedha? Miimaan ilaa yata'allamaanidha. Al-mustahyii wal mustakbir. Namni leeyya ofii namni of tuulu yoomuu waan baratu okay? Kanaafuu irraa baradhu. Horiifin sitti maal? Galatoomaa kanuman jira. Yaaki kookaa malee namni tokko natti mul'ataa hin jiru. Okay, amma David mul'ate. Carraa manuu laattuu jennee erga silaatii seera jalqabaa bal'aan baasee. Hundi keessan qoy David ilaa warra muutii kaafate qofatu natti mul'ataara. Hunde muutii kaafadhu deebii muutii qabadhu achi booda natti mul'ata. Damme muutii kaafadhu muutii irratti deebisi natti mul'ata. Okay, hayyee. Amma sooraatu hafe. Sooraa muutii irra kaasiitii muutii irratti deebisi. Okay, amma xumurame. David itti fufi. David itti fufi obboleessa. Seera jalqaba Coca-Colaan baase hordofee nama yoonaa taa'aa ture. Namni amma carraa kennuufitti akkan dubbanne. Ifama guddaa. Wal jalan dubbanne jettanii wal markaa fuutanii dudubbachaa turtanii baay'ee gaariidha. Yaada isin dubbataa turtanii yaada bareedaadha. Yaada keessan nan deeggara. Jalqaba irratti sagaleen kee ukkaamee jira David. Akkamitti immoo nagaamu? Okay, amma sirreessite. Ish dubbadhu. Yaa jalqaba irratti namni kun utuu ogummaa qabatee beekumsa qabatee nama kamiin iyyuu ija walqixaan ilaaluu qaba ture. Wanti isin hubachuu qabdanii Oromoon as jala jirtanii. Gurbaan kun yeroo hundaa bifa of tuulummaatiin kan inni miidiyaa kana irratti beekamu. Kana kan godhe immoo ummatuma isa jala yaa'u kanadha. Ummatuma har'aa yeroo inni abbaa barbaade arrabsee abbaa barbaade gaxxinneessee abbaa barbaade immoo ol kaasu kana kan godhe ummatuma kanadha. Utuu dhuguma dhugaa barbaade namni dhugaa barbaadu maccaa yoo balleesse maccaaf Coca-Colaa yoo walitti waa balleessan maccaa duwwaarraa yaada fuudhee miidiyaarraa afarsa osoo hin taane okay kan kee yaada kee fuudheeraa sobaa jirtaaf dhugaa dubbachaa jirtaan kee hin beekamu Coca-Colaan dhufee dubbachuu qabaan jedha utuun murtee tokkotti hin galin. Inni kaleessa maal jedha bifa gurbaa kanatti qoosuutiin akkamitti irraa murteettaa immoo maaliif irraa murre daabboo nyaachuu dhufee nyaatamee deebi'ee dhuguma namni beekaan ogummaa qabu sijammar ho'is tokkummaan eenyudha. Wantumti uummata miidiyaa kanaa hin galle followersii yoo ta'e koo mee ijoollee xixiqqoo ilaalamee nama miliyoona qabu jira bar. Followersiidhaan beekumsi tokko dhufu hin jiru yaa jamaa. Jalqabuma irratti tokkummaan eenyudha. Kan mana koo irratti dubbiin dhufuu qaba achitti dhumuu qaba kan jedhu yaada mo'atamaa kana fuudhee akkamitti socho'anni. Inni kan biraan mucaa kanaa xiinsammuu gurbaa kanaa utuma barbarreen itti nam'eera ta'e xiinsammuu mucaa kanaa bifa miidhuun dubbachaa ture.
dubbachuu bichaa miti posti gochaa ture.